kan daawwachaa jirtan Daddaraarudha. Wal dorgommii marsaa sadaffaa torbee afuraffaa isa xumuraati. Bitaa mirga kiyyaan kan jiran garee biiftuu Salaalee yoo ta'u, mirga kiyyaan kan jiran Z Star. Abe qophiin akkami? Qophoofnee jirra. Tole akkatti adda baaftu si beeka. Itti fufuu dandeessi. Ayyee egaa qabxiin isaanii Z Star Buzaalam Dasuu qabxii 19,000 Abbabaa Tolosaan 20,000 Yerus 20,000 ida'amni isaa 19,500 ta'eera jechuudha. Biiftuu Salaalee Buzaalam Dasuu 17,000 Abbabaan 16,000 Yerus 18,000 ida'ama 17,000 ta'eera. Egaa akka qabxiitti 19,000 qabatee kan milkaa'ee fi yookiin kan darbe Z Star isiniif milkaa'ee jira. Baga gammaddanii biiftuu Salaalee egaa dorgommiidha. Dorgommii waan ta'eef isaan waliin qabxii keessan isaan 19 isin 17 haa ta'uu isiniif milkaa'een jira. Baga gammaddan. Tolegaa garee Z Starii fi garee biiftuu Salaalee baga gammaddan jennaanii isaan lachuutu dorgommii marsaa xumuraatti darbaniiru.